akkana dubbii akkanaatu akkana ta'e jennee keessa seennee zara wanti ta'aa miti. Ani saba bal'aa irraa dhaladhe yommuu akkamitti jechuu dandeessan namoonni gariin injifannee harka kennachiifne jechuu dandeessan akkasii miti. Wanti dhiifama gaafachuuf na kakaase guddaa ani arsicha ilma arsiiti arsii irraa dhaladhe maatii fi duudhaa qabu irraa safuu arsii keessaa nama baasa jechuudhaan koomentii mana haasaani. Safuu arsii keessaa nama baasa jechuudhaan gorsaa fi anillee taa'ee gaafa of ilaalu dhugaadhaan miidhamee jira. Miidhama kiyya san keessa kiyyatti dhiisee haasaa safuun eeggachaa ture. Walumaa galatti hawaasa koo bal'aan arsii dabalatee Oromoon kutaa 11 afaan an haasa'e sun eenyumaayyuu akka hin madaalle ofii kiyyaa amanee waan jiruuf ani garuu kallattiidhaan nama tokko irratti yoo namoota dhuunfaa malee kutaa irratti xiyyeeffadhee waan hin jirreef namoonni isinitti fakkaati rakkoon qabamma namoonni ani waan isin arrabse yookaan kutaa arsii saba bal'aa kana ummata addunyaa irratti warqii fiduu osoo hin taane akka warqiititti ilaalamu kanatti qeesse isinitti fakkaatee fi namoonni bakka ani ittiin na beeytan san biraa na dhabdan akkasumas ammootu namoonni lakkireedii namoonni dhuunfaa kuni si balleessuuf waan kana godhanii si balleessanii haasaa si madaalli keessaa fuudhanii hin balleessite naan jettan haasaa keessanii fi kabaja keessan hunda itti amanee sinii galee hawaasa bal'aa na jaallatu kanaaf jedhee kan na abaare kan nan abaarre akkasuma ilma arsee ta'ee jechi sun na keessaa bahuu waan itti gaabbee jiruuf hawaasa bal'aa kana taa'ee osoo hin taane dhaabbadhee dhiifama gaafachuu barbaada. Ammootu dhiifamni gootummaa fi hayyummaa ta'uu waan itti amaneef malee sodaachuu waan jedhu sun akka na keessa hin jirre amanuu danda'uu qabdanii hawaasa koo bal'aa ummata sikkoo fi mandoo keessattuu ummata sikkoo fi mandoo ummanni arsiin ani akka arsii tokkootti arsii warqii ta'utti amana. Shamarri arsillee shamarran keessattuu kabajaan jaalala qabdan adaba qabdan adabni keessan sun akka jiru sirritti waan beekuuf duraanis waan beekuuf gaafa naasoosan illee haasaan sun isinin ilaallatu garuu waan isinitti fakkaateef ani mootu dhugaa keessan isiniif galchee hawaasa koo bal'aa ummata arsii shamara ta'ee dhiira ta'ee dhiifama isin gaafadhee jira. Dhiifama wanti caalee jiru dhiifamni gootummaadhaaf dhiifama guddaa naaf godha hawaasa kiyya. Namoota na dogongorsiisan ammallee dogongora isaanii jalaa hafee jira. An akka nama dhuunfaa tokkotti kan ammoo kan godhuuf hawaasa na jaalatu hawaasa na kabaju gammachiisuudhaaf wanti hawaasa ofii gammachiisuu caalaa nama gammachiisu hin jiru. Maaliif jennaan hawaasni bal'aan Oromoon maal jedhee mammaaka? Hawaasni sitti jiguu mannaa gaarri sitti jiguu wayyaa jedhan. Sinii galee kana gaafa jedhu maatii gaarii qaban amma akka dhuunfaa kiyyaatti maatii gaarii qaba. Haasaa fakkeenyaaf samoona fayyadame san namoota dhuunfaa haa ilaallatu malee fakkeenyaaf shamarran na arrabsitu wasakoota akkanaa ajoota akkanaa kan jechaa ture suni hawaasa akkan ilaallanne irra deebi'ee isin beeksisa. Isumaayyuu keessa jechi beesun anuu yeroo deebi'ee dhugaa isinii mataana maaliif haadha urgooytu obboleettii urgooftu maatii urgooftu gosa urgooftu ganda urgaa fi Oromoo urgaa irraa dhaladhe. Wanti ilma namaa ta'e hin dogongorre hin jiru baay'isawee dogongora san immootu obsa yeroo dheeraa obsitee wanti tokko yoo as nama ga'e afaanii waan nama ba'a. Maaliif jennaan obsi daangaa qaba jedha keenya namni amata tokko guutuu taa'ee gaafa si abaaru lakki har'a baratanii har'a ifatanii dhiisanii bor ifatanii dhiisanii jettee gaafa as ga'e waan jettu wallaaltu nama ajjeesuun maal irraa dhufa jalqaba irratti nama ajjeesuun maal irraa dhufa jedhan nama tokko obsitee fi gaafa obsisuun daangaa sitti darbe shayxaana si dogongorse nama sana ajjeefta achi booda erga ajjeefte booda yoo mana immoo qabamte hin gaabbita deebitee maal ajjeese tuffadhee dhiisuu qaba kan jedhu fa'a nama keessa dhufu soo anillee ilaalcha akkasitti waan laaleef ummata koosikoof mandoo ummata kabajamaa ummata warqii irra deebi'ee isin saba kabajamaa saba jaallatamaadha andura saba kabajamaa jaalatamaa ta'uu keessan nam beeka isinitti isin buune waan isinitti fakkaateef ani yoomiyyuu sabaaf kabaja qaba miti sabaa miti an namni nama yoo ta'e
namummaa namaatiif kabaja guddaa qaba respect ilmaan oromootiif ani akka dargitan garatti jiruu kiyya keessatti nama rabsee hin beeku jiruu kiyya keessatti daangaa nama darbee hin beeku jiruu kiyya keessatti haasaa safuun na keessaa hin bahu ani yoo xiqqaate yoo dandeesse saba kanaa sagalee wayii ta'u yoo hin dandeenye immoo mata makiyya bakka buusee qoosa adda addaa fayyadamu ummata bashannansiisu kana ture hawaasni kiyya kanaan na beeku kaleessa gaafa arrabaan na arguu natti mufatte hawaasni baay'een yaa reedii simata haasaa sanaasee ustaazonni baay'een simata haasaa sanaasee gaafa naan jedhan hin kaafadhe dhugaa rabbii maaliif jennaan naan hin madaalu hin beekaani sirritti haasaa naan hin madaalle dubbadhe kanumaan isin jedha hawaasni kiyya kabajamaa fi jaalatamaan namoonni amma boodas na arrabsitan ani isinirra laalu barbaadan abaara barbaadan dhiisa ani saba kanaaf jedhee waan barbaade waan godhuuf sabni kun ani lafa ta'ee fi isaan nama ta'anii onarra deeman mirga guutuu qaban jechuun wanti saba caaleen jiru wantummaan nuti jiraachaa jirruuf saba kanaaf jenneet dhugaa dubbanna taanaan so amma akkuma viidiyoo arrabaa mummuranii gamaaf ganamaan facaasaa turtan san dhiifama kiyya kana fuutanii namoota natti muufatan biraan akka naageessan kabajaan isin gaafadha jechuudha hundi keessaniyyuu namoonni yaada qabda yoo jiraattan daqiiqaa muraasaaf yaada gaggabaabaa isinirraa fudhaa galatoomaa ulfaadhaa na of golchaa arrabbiif jecha isinii dhiise isinillee yoo dandeessan rabbii keessanii jecha naa dhiisa yoo mootu naa dhiisuu baattan illee ani ofii kiyya dhiisee jira ani isin naa taatan ani isinii ta'uu baadhullee yaada keessanii jedhee ustaazi keenya so galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa I love you all nama hundaa isin jaalladha ani namummaa keessanitti amana malee maalummaa fi qabeenya fi maaliin nama madaalu ani namummaan nama madaala nama ta'eetiniin akka namaatti yaadda taanan ani namummaa kee qofaas si madaala ulfaadhaa kabajamaa gastii namoonni seenuu barbaadan daqiiqaa muraasaaf yaada keessan kennadha namoonni muufiin irraa qabaattanii keessa keessanitti wanti hafee jiraatallee yoo jiraate rakkoo miti yaada keessan bilisaan ibsattanii waliif qulqulloofna jechuudha inumaayyuu an akka shari'aa saniin godhe dhugaa rabbi maaliif shari'aan guyyaa sadii ol walitti muufatinaa jette shari'aan guyyaa sadii ol walitti muufatinaa jette baay'isawee maatiin kiyya maatii sheekatti ani Reedwaan Adam Sheek Abdallah jedhama maatii obboleessi kiyya ustaazaa akaakayyuun kiyya ustaazaa waan akkasitti amananatu xiqqoo ustaazaa miti malee jechuudha guyyaa sadii saniin kenna alhamdulillahi rabbil alamin sila rabbina dhiisu garuu amma rabbina dhiisa jedheen abana gastiini maana dide dhiiro ayyee kotta seena ooma warri kennaa nu kennite warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Redisha. Oh, bannaati nani amni kono dhiyeenyu makara bare ispoortiillee jalqabee beektaa hidhadhee dhufuu barbaada waan ta'eef baga baatee deebite. Wallahi thank you namni dhiifama gaafatu sodaa osoo hin ta'in namni beekumsarraa dhiifama nama gaafata. Kun hayyummaadha. Wanti ummanni kan kelle sirraa barbaade kanuma akka ati nama gaarii ta'e fi akka ati nama arrabsine miidiyaa irratti waan si beekaniif ummanni kunis sitti mufate malee waa biraati miti galatoomni ulfaadhu sin jira akka hin bulaatti galatooma kabajama namoonni hundi keessa yaada kennataa dhiifama namoonni gariin gastii guutee eebbatu dadhabe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkanatti beena kun Redisha. No kana sirraa barbaanne malee dhiifama gaafachuun sodaa miti wallaalummaa miti hayyummaadha. Namni ni dogongoraa namni yeroo miira keessa seenee waan barbaade jechuu danda'a. Garuu dogongoree dhiira jechuun nama jechuun kadeebee dogongora ofii kaafatee kanumaa sirratti duulaa turre nuti. Dhiifama nullee haasaa tokko yoo sitti balleessine ta'e dhiifama nu godhiyaatis ambaan booda akkuma gaafa sirra dubbannu sirraa hin dubbanna waan ta'eef galatoomee dhiifama gaafachuu keeti kanuma sirraa barbaanne amma viidiyoo galatamnee dubbataa turre ulfaadha siin jedha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sagala kita kama ready. Jira. Galatoomee Famaguun tokko fagoomaadha beeku ummata kabajamta sifana gadiba magan feetillee balleessi
dhiifama gaafa waan godha. Kanaafuu isumaan manni Oromoo guddalleen akka Oromoo kabajamaan guddallee akka dhiifama gootaniif abdeessan. Kanaafuu waraana bifa haarawaan turee immoo kanaafuu yoo jamtoonni atiliuna baraa jirtan karaa illee kabar abdadee neeyamee jira. Waan hin taraba manni jamaan Sinillee garuu guyyaa sana akka nama tokkooti baay'ee taarellee sirri kadhellee maaliifuu bakka kanatti si argee siin beeku dhagee siin beeku yoo saba keetii sagalee taatee fi yoo wanna jette malee bakka arrabaa bakka wanta badaan sirraa bahuu haadha namaa haa ta'u wantuma fedhe isaan wasi arrabsan sanuu yoo maali haadha keessanii yeroo jettuun sanii ana garuu baay'ee natti godhame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni dogongora ofirraa waa baratee dhiifama namni illee rabbillee ajjeesaa hin jedhu inni dogongora sadiif dhiifama hin gaafate isinis dhiifama godhaafi akkasuma kasi arrabsillee kasi faarsillee jireenya kan kee keessatti waan ati amantee daladde keessatti namni waa si godhu hin jiru dubbataa salphisuun jarrummaa jallisu jedha waa hundaa karallee obsitee waggaa guutuu san teette ammas obsuma irra tarii isaan yoo dadhabanni dhiisanii jireenyuma kan kee waan na baasa jettee itti amantee daladde jireenya kan kee oofadhuu hin jedha obboleessa kiyyaan akka nama tokko. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Reedi dhugaa nama akka malee kabajaa irraa akka malee si kabajuu nama akka malee yeroo baay'ee waan haasa'uu fi waan godhullee laallatu turtee bakka kanaan sin eeyne maal jechuun waa balleessitee odoo hin ta'in sirratti duulame yeroo dheeroodhaaf sirratti duulamee hin arginaa. Waan gaarii dalaydee waan badaa dalaydee waan mataa keetiiti waan ummataa hin balleessine yoo waa balleessites yoo waa tolchites wanni ati goote kun waan dhuunfaa keetiiti akka ani ilaalutti. Soo dhimma dhuunfaa keessa seenee namni gadi laaqee ol laaqee olii gadi oofu nama wallaalaadha. Nama waan beeynetti gabbuutee ati isaan wajjin uf midaaltee namni kaayee isaan uf gadi haga ta'e iskeelii gadi buusuu santu nu aarsee nama hedduu aaree nama si dinqisiifatu baay'eetu aaree maalirratti dhalaa shamarran Arsii warri jettee keessaa filattes kan mummurame arge hangama kiyyaan fakkeenyaaf dhalaan kabajaa qabdii. Dhalaan maalii kabajaa qabdii dhalaan Arsii shaqaalayyaa maaliin jette keessatti warra si duuleen jette ati amma waliin indeera sinuuf dhiise malee viidiyoo walitti mummuramee yuutuub irratti gadhiisee jira namoonni akkana hubataniif achirraa ilaalanii yoo amma asirratti kaasne yeroo dheeraa nutti fudhata jireetti malee viidiyoo ofii kaasee bakka namni itti laxxafee itti dabaleetii fi bakka ofii kiyya orjinaala haasa'e wal bira kaa'ee jira isinii maxxansaanii yoo barbaachisan illee ta'e wanni amma itti sitti rifanne tama walitti qabdee haadhota teenna haadhatee waliigalatti dhalaan ta'amma gadi baatee waa namaan jettu tuni warra miidiyaan asirra fidee warra kabajaa fi safuu fi waa'ee Arsiillee hin beeyne walumaa galatti garuu Arsii jedhee walitti achi dheerate haadhatiyya haadha kabajoota qabdu dubartii teenna ta'ul jettee nama laalle san include godha waan ta'eef rifanne ati immoo dhiifama gaafatuun beekumsa. Namni argitee dhiifama namni gariin dhiifama akka badii balleessee badii saniif dhiifama gaafatetti ilaala akkasii miti. Dhiifama gaafataa nama beekutu dhiifama gaafataa dhiifama siigoone galatoomii bakka kee immoo achirraa of gadi hin buusinii achuma taa'isiin jedha gama kiyyaan sittin dheeressu galatoomi. Ayyee galatooma abbaadhaa isinillee.